Hayyeen ashamaa hordoftoota jaalatamtoota maatii chaayinaal Abeedoof nagaan araarri jaalalli waaqayyoo golaaf bakka jirtan haalaaf mana jirtan keessatti nagaan waaqayyoo isiniif abaay'atu jechuun barbaada. Anaa dhufu baga nagaan dhuftanii hundumti keessan jaalatamtoonni maatii chaayinaal Abeedoof anaa dhufu isiniin jedheetiin jira. Egaa obboleewwan kiyyaa hordoftoonni kiyyaa isin jaalachuurraa kan ka'e yeroo hedduu yaada kiyyaa ibsachuu yookiin immoo ofii kiyyatti yaadee isiniif illee akkan qoodu kan na taasise jaalala keessanii fi jajjabina keessanirraa kan ka'edha. Egaan obboleewwan kiyyaa dhugaa dubbachuuf baay'ee isin jaaladha, naa jiraadha. Jajjabina baay'ee naaf kennaa jirtu. Itti fufii haala bareedaadha naan jechaa jirtu jechuudha. Egaan obboleewwan kiyyaa akkuma jettan galatoomaa anillee isin jajjabaadhu si faana jirra waan isin naan jettan irraan kan ka'e baay'ee tokko mooraaliin kiyyaa itti dabalaa deeme jechuudha. Egaa haa ta'uuti har'a yaada ta'e tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Yaada anatti natti fakkaate yookiin immoo yaadallee narra ga'ellee isinitti himuu nan barbaade jechuudha. Egaa obboleewwan kiyya barumsa bareedaadha jedheetiin yaada. Akka isin itti hiikkattanittis akka ani itti hiikkadhes yaadni kun akka kiyyatti yaada bareedaadha. Itti fayyadamaa isin fayyada jedheetiin isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Egaan obboleewwan kiyya yaadni kiyyaa maali yoo jettanii wanta keessa dabarree dhufnee fi wanta itti adeemaa jirru wanta immoo jireenya keenya keessatti nu quunname yookiin immoo nurra ga'ee isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Innis maali yoo jettan jechuudha biyya lafaa kanarratti yookiin immoo addunyaa kanarratti jechuudha wantoota baay'ee nama quunnaman keessaa guyyaa har'aa gosa sadii isinii qabadhee dhufeen jira. Egaa biyya lafaarratti wanti nama quunnamu gosoota baay'eedha. Haa ta'uuti ani garuu gosa sadii isiniif qabadhee dhufeen jira. Innis maali yoo jettanii wantoonni sadan kun maayinni jettanii mata duree kiyya har'aa irratti yeroo marii taasisnu inni tokko yookiin immoo inni tokkoffaa mata dureen keenya har'aa namoota sadan kana hin irraanfatiin yookaan hin dagatiinii kan jedhudha. Egaa namoonni kun warri irraanfatamuu hin qabne akkasumas immoo warri dagatamuu hin qabne kun eenyudha? Tarii madaamii kiyya jechuu mala. Egaa warreen kana keessaa warra ani dagachuu yookiin immoo irraanfachuu hin dandeenye sammuu kiyya keessa dhufu akkasumas immoo yaada kiyya keessa deddeebi'u warreen kun warra kam yoo jettanii inni tokkoffaan namoota jireenya kee keessatti haala danqamaa, haala xaxamaa, dukkana keessatti si owwaaluuf, si gatuuf, si xaxuuf, haala baay'ee karaa xaxaarra boolla keessa si buusuuf yookiin immoo kaayyoo kee karaa hambisuuf karaa baay'ee, qoraattii baay'ee, kiyyoo baay'ee sitti xaxan isaan kan tokko hin irraanfatiin jireenya kee keessatti ala namaa taate nama yaadu taate sammuun kee nama yaadu warreen kana siyaa miidhan malee hin irraanfatiin dagachuu hin qabdu. Namicha har'a hallayyaa keessa si buusuuf si ajjeesuuf waa baay'ee sirratti yaale kana tasa dagachuu hin qabdu. Warreen sadan kana keessaa isa lammaffaa irratti isiniif deebi'a. Isa lammaffaa irratti immoo namoota yeroo ati rakkattu, yeroo ati gadditu, yeroo ati dadhabdu, yeroo ati argattu, yeroo ati waan hundumaa gammachuu keessa haa ta'u, gadda keessa haa ta'u, abuu keessa haa ta'u, argachuu keessa haa ta'u, karaa hundumaan yoo dhukkubsattes, yoo fayyaa taates, dhibamiyyuu hin dhibaminiyyuu yoomiyyuu si faana jira, yoomiyyuu bukkee kee dhaabadha. Ani kan keetii, ani qaama keetii, dhibeen kee dhibee kootii, rakkinni kees rakkina kootii, gaddi kee gadda kootii, gammachuun kee immoo gammachuu kootii, argachuun kee argachuu kiyyaa jedhanii warreen
yeroo hundumaa yaada isaanii, karoora isaanii, waan hundumaa isaanii nu hin dagannee, nu hin irraanfanne karaa hundumaa keessatti yoo nuyi boolla buune nu faana bu'an, yoo nuti boolla baane nu faana ba'an, yoo nuti kufne nu faana kufan, yoo nuti kaane nu faana ka'an. Iddoo kufnettoo kan warra ol nu kaasan, warra ati maalii homaan baastuu jedhanii nu tuffatanii darban otoo hin taane ati bor homaa baaftaa, ati boru nama taataa jedhanii warra nu jajjabeessan, warra yeroo hundumaa nu bukkee dhaabbatan yookaan immoo ani siif jira nuun jedhan kana irraanfachuu hin qabnu. Jireenya keenya keessatti warreen kun unuuf muhimma yookiin immoo ijoo ta'anii warreen sammuu keenya keessatti nanaanna'aa jiraatanii jechuudha. Egaan kuni isa lammaffaa yoo ta'e, isa sadaffaa irratti immoo namoota yeroo gadditus, yeroo gammadus, yeroo abdus, yeroo argattus keessatti sigatanii si baqatan, silleen beeku. Ati maal koollee miti, ati fira koollee miti, ati biyya koollee miti, ati lammii koollee miti, ati anaaf namayyuu miti jedhanii haala rakkisaa ta'e keessa yeroo ati jirtu, rakkina keessa yeroo jirtu, dhukkubsachuu keessa yeroo jirtu, abuu keessa yeroo jirtu, gadduu keessas yeroo jirtu, gammachuu keessas yeroo jirtu, warra si yaaddanne, warra si gatanii baqatan. Gaafa gammadullee warra si baqatan, gaafa gadditurree warra si baqatan, warra maalummaa kee hin qabne, warra siif si yaanne, warra si yaanne. Isaan kan inni kun isa sadaffaati jechuudha. Warra si gatanii baqatan, maalummaa kee hin beekne, jaalala kees jibba kee keessatti, waan hundumaa keessatti gadi si gatan jechuudha. Nama ta'uu kee warra irraanfatan. Isaan kana sadan hin irraanfatinaa. Jireenya keessan keessatti warreen kun sadan yaada ijoo bareedaa ta'edha. Maaliif ilma namaa ta'ee yoomillee taanaan gaafa ati rakkattu si bukkee dhaabatu taanaan, gaafa ati gadditus si bukkee dhaabatu taanaan, gaafa ati gammaddu maalummaa kee miti. Yoo gammachuu kee si bukkeetti hirmaachuu baate warreen kun maalummaa kee miti. Nama immoo gaafa ati gammaddu si bukkee dhaabbatu sana immoo yoomillee taanaan gaddasaa atillee harkatu harka dhiqa. Akkuma jedhan Oromoon harkatu harka dhiqaa jedha. Atis ilma namaa taatee warreen kana sadan keessa jirta. Warra kam keessa? Warra gaafa ati gadditu si faana jiru, gaafa gammaddus si faana jiru. Warreen immoo si gatanii haala xaxamaa fi danqamaa keessatti gadda keessa gammachuu kee barbaadanii gammachuu kee hin barbaanne, gadda kee barbaadan hallayyaa si buusuudhaaf haala baay'ee boolla sitti qotan kana hin irraanfatiin. Maaliif jennaan? Namichi sun boruuf maalummaa kee miti jechuudha. Irraanfachuu qabdu. Gaafa irraanfatte isa namicha kaleessa boolla si buusu sana akka borullee boolla si buusu hin irraanfatiin. Yaaddaddu. Boollicha sana keessuma si buusa inni borullee taanaan, inni har'a kana si yaada. Inni immoo akka ati boollallee hin buune waan hundumaa kee ta'e yeroo hundumaa gadduu kee gammachuu kee si faana jiraatu immoo borullee taanaan namichi kun si faana jira. Namichi kun kan keeti. Namichi kun icciitii jireenya keeti. Namichi kun nama yoomillee yoo ta'e si biraa hafuu hin dandeenye waan ta'e irraa hin fagaatiin itti dhiyaadhu. Nama kanaaf atillee waan inni ta'u ta'iifi, waan ilmi namaa ta'uufi malu ta'uufi yaali yookiin immoo ta'uufi mali jechuudha. Biraa hin hafiin irraanfatamuu hin qabu. Namichi kun irraanfatamuu hin qabu jechuudha. Maaliif keessa kee deddeebi'a waan inni siif godhe jechuudha. Akkasumas immoo isa sadaffaa sana irratti jechuudha namoota si gatan kana, maalummaa kee hin qabne kana, karaa hundumaattuu waan hundumaa keessattuu maalummaa kee hin beekne si gatanii si baqatan, bakka si baqatan, si arguun feene, ija isaanii si arguun feene, warreen kana irraanfachuu hin qabdu, dagachuu hin qabdu. Isaan kanatti immoo gaafa fira abde, gaafa rakkattee
yoo itti himatte illee si dhagahuu hin fedhan waan ta'eef warri kun warra maalummaa kee hin yaanne, ati nama ta'uu kee hin yaanne, ati kaayyoo tokkollee hin qabne, warreen kanas hin dagatiin. Ati ilma namaati. Ilma namaa ta'ee sammuu isaa keessatti seef kan ta'u ni jira jechuudha. Wantoonni irraa baqatan wantoota baay'eedha. Wantoonni itti iyyaatanis immoo wantoota baay'eedha. Chaalenjiin ilma namaa ta'ee wantoota baay'eetu nu mudata, wanta baay'eetu keessa nu dabara, keessa darbinaa jechuudha. Warreen kana akka dagachuu, akka irraanfachuu hin qabnedha. Gowwaa fi waraqanni waan qabe hin gadhiisu jedhanii. Egaa obboleewwan kiyyaa nuyi gowwaa taanee otoo hin taane Waaqayyo sammuu nuuf kenneera. Sammuu ittiin qabannu. Jarreen kana qabannee haala ittiin adeemnu, karaa nuti itti siquu dandeenyu, karaa irraa siquu dandeenyu, karaa hundumaa siistemii nuu kenneera. Maaliif dhalli namaa ta'ee horii irraa gaafa adda ta'ee argame, horii irraa gaafa nama jedhamnee nuyi maqaan qobaatti nuuf bahee akka yaannuuf jechuudha. Maal akka yaannuuf? Wanta gochuuf deemnu, wanta nurratti ta'uuf deemnu, wanta nurratti ta'e sana akka nuyi yaanne kontirool goonee sammuu keenya keessatti qabannuuf kan nuyi dhala namaa taane jechuudha. Egaan obboleewwan kiyya ani har'a waan baay'ee jecha baay'ee badaa eeraa isinirra qabadhe hin dhufne. Egaa isin immoo hordoftoonni kiyya yeroo hundumaa na wajjin taatanii na hordofuu keessaniif, na jajjabeessuu keessaniif, yaada keessan naa hiruun karaa keessaanis akkasumas immoo karaa adda addaatiin obboleewwan kiyya komentii jalattis bilbilaanis karaa hedduu miidiyaa adda addaatiin jabaadhu naan jettan immoo baay'ee isin galateeffadha. Isin jaaladha, naa jiraadha, uummata qaalii, uummata jaalalaa Oromoo kiyyaa hunduma keessan isin jaaladha. Gosoota kamirraa taatan obboleewwan kiyyaadha, obboleessa kiyyaa, obboleetti kiyyaadha. Isin amantii kamillee hordofaa, namni kamillee kiristaana ta'ee, musliima ta'ee, amantii kamillee haa ta'u isin jaaladha. Akkuma isin na jaallattan naa jiraadha, naaf kabajamaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa haga turtii biraan walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwaa. Lafa nagaa turaa, biyya nagaa turaa isiniin jedha. Isin jaaladha. Ciao.